Darbachin supporti satudan kacce mata radar bulan kacce no bodini cha brada ke asa sudan bodini chan timanti miti wagala mamboy ay alu tu boy kya mata dai sofi ko tu timanti moso guyala mantain mata te ay ina samu fuludura smart city to dirti bize wana kala gote abo gana finchani nakka gurgurattu si goda shishe ay ni wawa عيني واوا عيدي واوا يا حرامي حسوا فيا بدي حواوا الله دران درسي مكان خيا علي عبد الشكور يوسف عمر جلالا ودا ديمي كولاج تفو غافا اولدي دراني سنغا غافا فيمس توريسن علي بابا فيمس تو درا وردور مالي اما قايني ني nin tuma maula hin ago uleta na anmotumon akawan qarabin khallo qerensa ta way akawan officer amalle franga babe kawan sanin ba spider bar ta de radio godole farra kana mantani sini dabru odu darra kan odu gammachiftu kana mantani sini dabar so ana bolus papa odu gaddisisa asuma magala guditti hararge baha kesati dirre doa kesati lukuti tinta alkan sa saditti balla mudan lebistik dibate kula-kulate takurabate ko jachudan gara mana friendship yo so demu jirtu obbo amanar kudan achumati duburu maraf batera ana makan tiswego ani wawa tiswega alush papa tiswega am dalalen garu lifa nan jambe kha li nan shishe bilalin kare bilal rabe jadidanin se jadida amata afurin kare Fante shuru filar di batala kanu manja. Kanan jawa. Gava joletin sire raborore la fadensa. Na indago. Duma du kabde fatashu kabda neti ti ama lete wanu ndagi jemu kortu irrasibut. Ana ma kharabin kan na kanne modifika. Wanu fete kaisati. Feida da chugu jalalti sikabti. Yo singkam ne ka borko tate de. Atardi. Oh den ka de ya tin wata tin di barra ka te fulo di katte. Ay samun antar sagal fulo di kattar ga fa jalalti. Akhina magi yo gele ni sille na gatte tarra jatte. What's up my family? Boom shakalaka as de me jira chura diota na isnen ra bayetin jira anu blisi khisan busy sindurate interview gori na jetten pre na monne dun so arras de me jira chura malif somana steno ture somana gesa halata takata busy ture egas boda China ndake wanji chantan ji sa chantin tahna tun bagana gan as de jira chura China ndake ture China gesa dushmane ma na monne dun la tane video dusra bari de jabadu keep going na jetten ture Buddha galatoma akasuma warren biya khisa warren biya la jitta khisa ko big respect kabaja Buddha na baraka dun sinjara da dun sin kabaja akasuma ti warren America Minnesota Dallas Canada Calgary Edmonton dila baka ino Australia German France sunda khisanu Buddha galatoma gamanuman arra difama takan sin gabatu dema warren jero du gzen an ha so yo interview godu aso takatakan duna ka marifa wana dadda gzen nake namoonni dunara dawaltani wanni kulli sirri damti walqite faddu yo edit godi namna jettan ture difama na goda warren yoni sini ballese difama na goda marif ani ko il manamati latun afanga dongoran wanta kitak khisana kum mala femas da oso interview nam gorju khanambe ko tuni mala il manamati yoni dongore jirade difama na goda warren biyala jettan kasma warren biya khisi to hunje khisanu yoni ballese jirade difama na goda marif namoonni du khisana dawaltani wani godsan aspika kan sarati sirri damti walqite si nan jettan ture so san fulo duraf adim sagesa sirri fachaten dofa amma sizin interview godo amari fan jiddu khisa darba sani sirri fachaten dofa angana sirri faddu gana opsa difama na godar sinjechu barbade chuda arif nabbare ta askhisa namu du juan odredo khasati afan du asoita sansani fi so yoni ballisa difama na godar sinjanna harra interview fani ta kaisin gammachu simbo arsu sifzetin do fejre chuda tiktoker kayna akumudura video agartan kanati tiktoker kayna to ko na jinsi dalaga akasmat wan dadda dalaga isa wajin interview go de me chuda hamar masagan ta kayna tura subscribe khisan wodu khisan dagatina sinna dawli qanas kali wodu khisan dagatina malif gizi subscribe botan noti wan haare fi duda tattafi go ne chuda sanifu dafa subscribe warango ne busa mali oromo namu kuma sodum shan kofa subscribe yela kuma sodum shan kofa rajira sanifu dibana kanati award furne award asbira khairne asbira tv kana chuna khairna award samboda khala award khanati tianna chuda asosen derezemi difa wala ga dai subscribe gun dogatina dama qisma khayin tachida barra chuda
Ani wawa. Demo taji. What's up? Yang nagaan. Ani wawa. Nagaan. Posto. Kayada. Ashata alhamdulillah. Jir. Betul. Ibaga nagaan. Baga nagaan nuita la biro aja'iba sha faate tidana keessatti. Ragata. Kan tulisan sih kan. Wanta. Nih wana dakar chocolate kan ngadu. Afaaniif meesanii eegalande. Egaa namoonni hedduun maal bishaan garaa bitta nanjaan chocolate kan nanjaan bitta. Saribu afaaniif mimmeesiin jira bishaan qabbanaa sun jira. Dhugumaanuu gamanu waan Mukiyya garuu. baay'ee waan jebeete waan biraati gamanu waan Ayyee. garaa kiyya kana isa kiyya kana agartee ta xurr na jojo wii jojo garaa kiyya kana beela Bela. Hali hanga hindi hali. waan hafe ni kettin tuta Hindi ni kete jechuun. Hanga wajjin jira. asuma nyaatani Akkuma yana. waan addaat kunis waan addaat Sina tu jangan ada kan? Jauh tu kan buat sudah kopi tu. qophi abshir Maka jabat. shakkii malee duraan dursee gaa jalqabu keenya duratti nu affeertee asitti kabajaa guddoo nu gootee nu affeeruu keetti fedduu takkaan sin diqifadhaa sin galatoofadha. Bishaan kophaa guddaa. Rugi alsan Chelsea je ga Chelsea. Macam, kan kasi bisa. Zam-zam isa? Bisa Mailandi. Mailandi mi awa jadi mi awa ni. Nyawa buwan addaat. Bisa mi awa sponsor kanya. Buwan addaat. Ganam mo pinag. Kana gahuma. Me daw to kanya maka kay gutu ibsime. Duraan dursee maqaan kiyya Ali Abdushakur Yusuf Umar Cilalla wadaa deemee kolaa itti fufu. Kan jadi. Ali jaa. Ali. Ali Kalau tisbe ko. kan namni itti na beeku. Ana makan tisbe ko. Ani wawa tisbe ka. Alus papa tisbe ka. Dhalaaleen garuu liifaa naan jaa. Ajishe. Nama akkuma fadhen na yaama garuu kan miidiyaa kaaniin ittiin beekamu gaafa oldii duraanii san gaafa feemasa turre san Alus Paappaadha. Famous turte. Dura warra dur. Rajul. Warra duri malee amma kaa'ee ni beeku. Ana tisbe ka tiye. Ana tisbe ka bo. Tisbe ka nama tisbe. Yoo hordoftootni oodiyensiin hawaasni nan beekne malee ka feemasatoo biratti ka wal beeknu. Okay. Alus Paappaa fi ani waawaadha. Ani wawa sinjan namu alus papada. Ani wawa mali sinjan durame. Ani waawa wanni naan jiruun daddaaniif. Masuk kau jisa. Waan taarika kanaatu taarika namaaf gizeen hin qaanfadha beete. Maal qaanfatin zana fata jiru. Okay madrasatu da'awaatti Okay. iddoo quraanni itti qaraamu beete achitti hedduu malee rabsha nyaadha. Atachite? Anumaan fuula miskiinaa qabu. Rasanya gitu. Takkan je. Waan kanaan hin beekne wallahi gaabsan kaa hedduu malee hin rabbasha bakka hin taa'u yaa'iin qaban maasis. Aye. Ni tumuunis ni jira tumamuunis waanuma jiru beete. Redduun hin dhaama garuu qallaadha. Udah amta? Ni dhaama. Aye. Akkasii osumaan rabshaa godhuuti hin tumamaa oola hin dhagoo ulee tana anuma tuman akka waan kaa rabbiin kalloo qeerensaa takka wayii akka waan ofiisan. Ammallee biraan gabaabee waan saniin baate. Spider-Man, Spider-Man tadi. Akka nama waa qabuutti. Aye. Akka nama jaaketaa sibiilaa qabutti uleen waan tumu. Uleen kun qaama namaa taati beete. Osumaan tumuu hin dhagoo. Boodarra bakka si ariinaa naan jaan. Mana berusaha? Ari'amurra ka waan qixaata jaamu kana niin godhaan jee. Qixaatni kiyya maal sifaatoo? Ulee daga. Nashiida. Nashiida dah. Nashiida mojii. Bareeda ka dubara sigara gala sigara. Bareedaadha garuu kan sirbaa saato nashiidaa saato dhaggeeffachuu sin fadhu joos sin fadhu. Waan das joo. Anamu amala adda addaa qaban qabayaan ta'e waan akkasiin jaalatu. Waan jajjaan tanaaf waan dhaggeeffatan tanaaf fadhu. Ana tumurra nashiidaa churra jira. Ati silaa akkas. Silaa bar nashiidaan waan bilaashitu waan jettu. Jiinaan jaan hin joo ka. Ani ari'amtaa naan jaan. Oo mashanyaa kee. Ayya yoo naariyame beeka amma yoo mana dhaqe ulee jabduun eeggata. Tamanaa tanarra tanwaasii tanarra wayya. Awwa rabbi jiraarra nashiidaan waan jaajeetuma. Maal haajoo dhaabbadde haa itti Maaltu mataa keessa na dhufe. Yeroo sanitti dibbee karaamishii ture itti uljaannaa fi dibbee karaamishi. Gaafa namuutii fi dhallaalu san karaamishi. Ijoollee laafti banan. Ijoollee laafti banan kana. Mana keessa ijoollee itti banaami boonuutu ijoollee ni dhaggeeffannaati. Ni dhaggeeffatan. Itti banam kanaan yaatan. Naa dhufee booyaanni. Ani waawaa nje. Sagalee gandaa dhaquun taane gizeen ani waawaa je. Manni guutuun qiimina irraa qabu irra hedduu beeka.
Wah, ani batala gaya. Qobla. Qobla keessa. Anammaan ani waa jechaan jee kanarra na sitaa joo kaanin jee kanarra qobla isaaniitiin na aarse. Wallahi. Na dhagaame hedduu malee. Awoo sila dhiisin nyaata. Ekiba sila. Sila akkanatti irra utaalee isaan hunda ilmeen yeroo hedduu laaluun gaarii miti. Akkanatti lafaan faa dhoofare isaan san hunda. Naan taane bakka akkasitti na aarsaniitiin firraa. Na sitaa jettee guututti? Dhokota. Nujee mee daawwattoota kan jabee daawwattoonni kan nyaatti hafuura dhibee jeebe. Ayirana deebistaa. Jeebe. Ninja ni mokkora malee ninja. Ni jetta boo jedhee. Amata kudha wayii dura. Ayyee. Allahumma salli ala Muhammad. Bishaan ni turu. Maali? Awaan sagaleen dha daga. Ata fudhatu bishaan. Yeroo studio seenan namni nu. Macek. Sadi kun sagalee jibbaa taate studio DJ Dus. Bakka eegalee ayyee. Ayni waawa. Ayni sokomli kan? Ayni wawa, idi wawa ya harami hisu faya. Biddi hawa Allah batlu shima biddi oli lat ulu alwa ha ijuddo ya hikti. Ayni wawa. Idi wawa Ya haram akas. Wow. Harkat apa dah? Harkat. Akasitti ani wawa fudhanii narra maxxansan. Ani wawa naan jaan dhokotanii. Dadduleen. Ijoolleen kaan egaa humnarra qabu dhokottee naan jette. Humnarra qabu moo ani wawa jaa dirree bee akka waraabee ani wawa naa arsa gaama. Amma beeka ka dirree bee ani wawa joo kanarra ka dhokottee ani wawa joo kanarra naa arsa. Wallahi. Sanboota maaliin godhaanoo? An khafraa isaan daranii nan beektu gaa iyyaa dirreedha. Maguma kana waanaa ni furadheewu. Maguma umarraa ni fu. Ani wawa ififin ani wawa jee fi maxxanse. Maqaan kee eenyu ani wawa. Ifin maxxanse ka eenyu naan arrabsa. If dura namni tokko osoo siin arrabsin if dura ifaan arrabsi jira beektii akka siin arrabsin. Mooraalii mukeetii ani wawa furadhee akkasitti isaan dura maxxanse irratti. Sanboota maxxanse ani wawa na yaamanii amma sooshaal miidiyaan iyyaas ani wawa. Ani wawa. Namu anu fin beeku alitti ani waawatti ni beeku. Ajaa'ibatti beeku. Ani waawatti ni beeku. Marra Ali yoo sin jaallatee dabartee. Ali yoo naan jaan amma Ali kun fan baajeetiin sarchi godhe. Addaan yoo kette. Addaan wallahi kilaasii keessatti amma yeroo hedduu gaafa barnoota bara Ali sadii jira. Ali gizee jaan Ali muka mijeetiin kaani bar directly waan naan deemu ni beeka waan naaf deemu. Gin isaanii isa. Ani waawaa waan ni beeku. Okay, Alush Papa marra sin jechuudha. Alush Papas. Gaafa jidduma san dura oduu dharraatiin qopheessa. Oduu dharraa qo'atu. Oduu dharraa jechuun madaraka kanarra madaraka irratti faa piroogiraamii gisee jiru gabbeetiin oduu dharraa jechuun oduu hijibaa jechuudha. Akkanumatti fanii waan haasawaa hin jiru akka zeenaa godhee akkasumatti qopheessa. Fakkeenyaaf kun raadiyoo Godolafeeti. Raadiyoo Godolafeerraa kan ammaan tan isinii dabru oduu dharraa kan oduu gammachiiftuu kan ammaan tan isinii dabarsu ana obbo Wallush Papa. Oduu gaddisiisaa. Asuma magaalaa guddittii Harargee Bahaa keessatti Dirree Dhawaa keessatti lukkuttiitiin takka halkan saa sadiitti baallamuudhaan lippistik dibattee kuulattee taakkuu rabbaatee qo'a jechuudhaan gara mana fireendii sitti osoo deemuu jirtu obbo Amaan arguudhaan achumatti dubrummaa irraa fudhateera. Maal walitti fiddisa? Isii gara mana fireendii si baallamamtee deemuu jirtu halkan saa sadiitti. Ama harkeen beeku. Koi luku lakai Freddy sih udah, mana tadi segala. Oduu darah ya. Amas khabra asuma magaalaa qafiraa kan keessatti obbo Timaantiin shunkurtiin wal loluudhaan Timaantiin aaree taraa darbuudhaan qacceen obbo Dinnichaa bira dhaqee qasasuudhaan obbo Dinnichaan Timaantimitti waggaa lama mure. Ani itu boy gak mata tay. Softii kau, itu Timaantiin osoo guyyaa lama taa'in matate. Emang ini mau jadi. Apa itu asal? Hedduu malee gadda miirana dhagaa. Apa tak karena nuti apa tak? Abbaata oduu ispoortii. Oduu ispoortii. Asuma magaalaa qafiraa kana keessatti kaarootii fi qacceen wal dorgomuudhaan kaarota harkaa lama caaluudhaan qacceen ija gubuudhaan mo'ate. Qacceen harkaan fi lamaan caallaan bakka waan godhu dhabeemi ija gubee bira dabree mo'ate. Ati kaaniin irraan fadhee waan amata kudha wayii dura beekte hedduu jira. Haafanii likki nama qobalchiisu kunummaanuu likkitti hin dhiyeessine ammaan kana. Okay, kanneen hunda beekaa. Yeroo sanitti akkasittiin hedduu babbareechee haasoo ture.
Oduu daraa. Sanii fi Allush Paappaa sinna. Allush Paappaa naan jee Hamzaa jaaniin dhaamsa maqaan goosaan isaa. Hamzaadha. Waati Allush Paappaa naan jee. Hamzaa kami? Hamzaa dhaamsa jaaniin amma biyya alaa jira bakka jiru hin beeku. Bakka laalu jira Hamzaa Alaa kala. jira ni beeka. Laalu jira Hamzaa yoo laalu jira ta'e kaatiin baasee maqaa galee. Allush Allush Paappaa. Paappaa naan jee achumaaniin Allush Paappaa godhadhee sooshaal miidiyaa yaasa. Okay, achumaan eegaltee jechuudha. Mee Allush Paappaa gama qaba. Allush Paappaa nama ni waan. Ani waa waa'eeteera na gammachiisa. Waan si gammachiisu anaaf gammachuuti bakka. Ani waa guys, ani waa jaan. Ani waa waa'ee. Balaaleen garuu liinaan jaa. Liinaan jaa. Alalla mata dia mata. Aji sida. Liinaan jaa. Aji sida. Dhalaaleen naan jaa. Alalla eenyu fada. Jechuun kaa dhalaalee. Obbolee nu hiyya fa'a. Akkasi. Warra gandaa fa'a ollaa fa'a. Warra ni sida. Asumatti ni yettee mata. Mee gama gaafitti aantu tachaa dabaru. Ani waa waa mee eessa qaraatee eegalte eessa qara'uu eegalte. Bakkiin itti qaree mana barnootaa dillatti hin qareewu. Gaa hundinuu keeji ammaas beek. Keeji. Silaa keejummaan sanuu walirra daraddarame kutaa kudhanuun hin gaaba. Keejuma sanuu silaa walirra daraddarame. Keeji eessa qaraate. Dura kaaniin itti gale magaala cabxu keessaa tokko. Achirraa hin eegale Bilaaliin qaree. Bilaal irraa bee jadiidaan hin seene. Jadiidaa amata afur hin qaree. Fanta shiru filardi batala kunumaan jaa. Kanaan jaba. Gaafa ijoolleetiin sireeraa bororee lafa deensaa. Indago. Numaan kufa. Uleen gaanuma irti uleen takkaas nurra numa buuti. Indago numaan kufa. Boodarra boo fuluusa baasaa oolurra boo mana barnootaa kanuma lagaarree kana kutaa takkaa seenu jaaniiti. Achi na darban. Gija achi na darban. Ani waan ajaa'ibsitti surprising siigaa. Kudha shanaffaan boosu ministeera dura. Abootaa. Wallahi. Gizmee ka kuftee moo? Gizmee ka kufeeti. Lagaarree gizeen seenu kudha shanaffaan be. Ministeeruma dura. Hai ganaa eenyuun na qaba kaaboo. Zaakanaa. Kaardi akkamaan fudhatee caa mana dhaqeetti hin garsiise. Warri qiyyinarraa gammadanii baqlaa na shallama. Baqlaa waan yeroo sanii baqlaa waan gaafa duru baqlaa fi waan akka muduraa. Muza mango kana si shallamu jechuun akkuma amma nama dhukkubsate qabatanii itti dhaqanitti amma yeroo ammaa keessa namni namaan gaafatan jiru. Zaasanitti baqlaa fi mushabbaka halawaa kana si shallamu jechuun ati waan guddaasi. Ni bochuu jaan gaafatan. Awooni boo'ee maal boo'in inni ibsamu. Isaa yoo kiyya manaa maluudhaan kanatti shallamamaa bulu. Galgala baqlaa yaattee gammachuu keessa buna. Anaa shallamame biraa miti. Sanbooda akkanatti jabaadhaa yaan. Amma hayyimitti ni beeka beete nama bakka donqoroo waa takkan galleef sanbooda la kana kanatti hin danda'a jeeti simistera lammaffaa meeqaffaan beebeek taariikhaan gama achi keessa taariikhaan katabe hin jiru akka kiyya sadaffaan be lammaffaa tokkoffaan be afreejii gizee olii daamfa sadaffaan ageessa ka tokkoffaa simistera 15ffaa irraa hara sadaffaa dhufe jechuudha lagaarreen qobanna shallamte shallamaata sadarkaa alatti nama yeroo duraatiif akkanarraa akkana dhufe jaanii qobanna shallama maqaan yaaman. Sanuu ana abbaa kiyya geessee yaada. Nama mataa kiyya jabaan na beekanii namu gizee liyyuu tashallaamii jaanii afaan wanta amaaranya liyyuu tashallaamii jaanii gizee na shallama. Anuu isa boona qa'a. Eenyu na danda'a. Akkasittiin lagaarree takkarraa hanga 10 qareetiin jadiidaa kutaa 10 takka qaree teeknika amata 4 fi cinaa qareetiin dhaabe. Teeknikas qaraate? Qaree marragameetiin itti dhiise. Mee dandeettiin ta'e maal faadha amma dandeettiin ati qabdu keessaa maal faadha? Wallahi dandeettii gaafii bareedduu na gaafatte gaafii tana hawaasa hordoftoota keetiif hin ibsaa. Ayyee. Hawaasummaan Oromoon waan kana liqii bayyanatee addaa baafatu. Dandeettiin lama. Takka tarabbiin uumamaan siiqan. Takka immoo ta yaaliidhaan fittu. Tiraay gootee irra deddeebi'uudhaan. Kaka rabbiin kannaa siiqan neemoo akkanumatti hin harkatu. If barbaadu qabda, if fattashuu qabda dandeettii tiyya maalitti waan hunda gizee mokkortu irra si buute. Ani amma rabbiin kannaa naa kanne modofika. Waan ofeete keessatti. Modofikumaan yaade. Haasuma kee kan amma modofikumaan godha. Waan hunda modofikumatti hin jira. Karaa salphaa jechuun modofika jechuun karaa salphaa. Kannaa rabbiin naa kanne kan. Kamoo kaan amma aartii yaaliniin fide aartii keessa diraamaa, nasidaa, sirba waan hunda keessa ni jira. Kan amma yaaliniin fide. Teekinooloojii osoo lagaaree kutaa qarootiin seenu miidiyaadhaan jira. Miidiyaa keessaan dhala. Miidiyaa keessaa osumaaniin dabarsuuti warra waan adda dalage jaaniiti maqaa naaf fidan. Maqaa gizeen dubbisee wanta jiru. Wanni isaan maqaan walitti himanii meeshaa gizeen anis dhaqee ilaalu dachiisame. Ililli faasilanii ifaatti godhanu kanaawutii daa'imaan wandaleenu kanammoo waan addaa jaanii faashallaa. Makkafaafyaa dhaqeeti anaasii dhaqee daleessiseeti sokkeeta keessa kaa'ee sheeppii daleessisee fideeti liyyuu tashallaamii jaanii faan mashallaman sanfaa.
Apa itu? Aare ka waan nuti gaafa ijoollee xixiqqoo dalee. Awoo dhaqeetiin barsiisaa teekinooloojii wanta jira dalee bira dhaqeetiin amma kana nuti waan addaa gootanii hin taniin jedhe. Makkafaafiyaan kun amma teekinooloojii jechuun waa furuudha malee rakkina fiduu miti rakkina salphisuudhaaf. Muka wanni kun yoo bishaan irra naqame terekni mana bal godhe mobbal hin goone hin jedhe. Sooketa gizeetti nan nayite ispaarkuma mukni kun qabate mu qabanne hin jedhe. Miidhaa fide malee maallaqa itti baasee ni beeka ollaa keenya daleessisatti hin jedhe anaasi. Maallaqa itti baasee daleessise. Itti dirree ka. Maal naan jedhe kanaa hunda leetu hidhu wadazaa naan jedhe. Hidhu wadazaa qofaan beeka gaafsa. Akkuma dirree dhawaa keessattuu kutaa afaan Oromoo irraa. Zamana keenya sanittis haa ta'u zamana keenya dura haa ta'u teekinooloojii irraa seeni dirree dhawuma keessaa kutaa afaan Oromoo irraa jechuudha. Afaanuma Amaariffaa irraa akka seenan malee hin jiru. Waan akkanaa kutaa afaan Oromootti hin fidan. Fidan okay. Warri kutaa afaan Oromootis hin beeku. Sanboota hidhu wadazaa naan hin jenne anis deemeetumaan anaan dalayin eeqa. Uummatiyyaan garsiise jeetiin waan hin danda'u hunda walitti qabeetiin geesse dalagee. Gaagijee sanitti waan sukkara daakuu buna daakuu marwaa fa'aa. Waan mootii mana keessatti xaxxafan. Kanuma walitti qabeetiin geesse. Firija fa'aa dalagee. Jaanii gaama dibbeenti yaagana anumaatu miidiyaa irraa dabarsa. Halluush paappaa jeeti. Ani beekti miidiyaa keessaan dalaga. Maquma kiyyaan faarsee dabarsa. Duraan maqaa isaaniitiin faarsa. Maqaa kiyyaan faarsee dabarsa. Kutaa afaan Oromoo dhaqeetiin mazaggabaa maan jeen ijoolleedhaan. Awoo deemu waan kutaa afaan Amaaraa maalti goona deemu irraa yaaduu. Akkasittiin dirqiidhaan hangaan hin danda'u jira ijoollee saayibotaan beetiin nannaqee san hundi narraa baanii mucaa takkaan waar jaaniin anuma ibsa qofaa qaxxalee sanbooda Abdul Fattaan kutaa afaan Amaariffaa irraa nu dhufeenii duraan nu dura jira teekinooloojii keessa. Baay'ee gaman waan namaan galata rabbii namni hin beekne galata rabbii hin beeku jira beekte Oromoon. Abdul Fattaan kun nama hedduu malee jabaadha teekinooloojiidhaan. Kennaan rabbiin isaa fanne teekinooloojii. Abdurrahmaan jaaniin maqaan isaa Kabraatis. Isaatu falmataa yookaan Abdul Fattaa jaaniin. Ilma Ustaad Abdurrahmaan rabbi rahmataa godhuu fi qafiira gala. Hedduu malee jabaa teekinooloojiidha. Isaatu karaa teekinooloojii guddanna naqee xixiqqaa kana keessaa maal goote jeeti fuudhee karaa guddanna naqee isaa wajjin dorgomnee akkasitti sadarkaa baaneeti dirree dhawaa keessa dura dorgomtee sadarkaa baanee achirraa deemnee biyya bakka buunee dirree dhawaa akka buunee Finfinnee taraa hedduu deene taraa 5 ol deene Hawaasaa deene Jijjigaa deene Jijjigaa fa'aa 7 ol teenyee achitti dorgomuuf teekinooloojii kan akkasii biyya adda addaa deemnee dorgomuu turre takka ranga 10 keessa baana malee takka 10 ol isin baane biyya Itoophiyaa guutuu keessa haa jechuudha. Okay. Teekinooloojii illaa irraa dalagee keessa kas gammachiisa maal ta'a? Teekinooloojiin illaa irraa dalagee kaniifillee Itoophiyaa TV'n illee uummanni jechuudha amanuu didanii illaa bakkaan jiru dhufanii interview na godhan. Smart multi-purpose old man and blind man stick jam maqummaan isaatu. Okay. Multi-purpose waa hedduu dalagaa uleedhani. Kaniif wantiinis dabarsee jiran fakkaata faanaanis. Ittis dorgomeetiin jira beete. Taraa hedduu miidiyaa kanarratti taraa hedduu dabarsanii jira. Batalee Itoophiyaa TV'n taraa 4 ol dabarsee jira. Ulumatan. Bakkaan aan jiru dhufanii ati yaaliin naan jaan aanaan jedhe. Ulee akkana dhageenye videos agarree hin amanne yaani dhufanii interview nu godhan bakkaan jirutti. Uleen san waa 8 dalee. Tokkoffaa wanni siin daleedu seensara firaa qaba. Seensara kana gizee bal'aan karaa deemu bar namaa jooli bu'aa, muka bu'aa, dhaka bu'aa, daa'ee gidaara seena akkasimi. Uleen tun seensi gooteeti himtiif vibration bal'aan uumaan seetiitii isaa high guddaa hedduu malee. Vibrate gizee wanni san lakkatti dhiyaachaa deemu vibrating idaa deemu. Hedduu malee vibration idaa deema akka nama ija qabutti irraa maqa. Tokkoffaa kana dalaga. Lammaffaa immoo bishaan amma kararra ganna qabu jira bishaan gurguddaa jira dhoqee jira. Ka isa miidhuu kana ka gararra ganna qaba kana osoo hin ta'in ka isa miidhaa gaggeessu kana irxibatii jaaniin afaan Amaaraatiin. Jiidha jechuudha. Jiidha kana seensi godheeti vibration animaa. Rakka waan guddaa dhiyaataa dhufu vibration is idaa dhufu. Lama kana dalaga. Sadaffaa baawuzaa. Bal'aa baawuzaa maaliif fayyada kan jenne multi-purpose sin jee bal'aa fi dullootaaf fayyada. Baawuzaa wanti xiqqishoo gizee laalte faabirikaa fakkaata. Gin ganda guutuu ibsite wanti baawuzaan isaa ifiif qabdi bar xiqqoo bara. Akkama kaampaanii fakkaata baawuzaa shanaffaa maali naan jee gizee gabbeemu yoo dingata nasiiba akka rabbiin beekamu roobaatti rooba yookaan aduutti ba'a. Jaanxilaa taati. Ajaa'ibatu. Ammaasis gaa waan guddaa qabuun siin high voltage udduu jalaan baasa. High voltage yoo harka kanaan si tuqe si aduuchi. Nama gari ni gaggabsaa. High voltage udduu jalaan baasa.
waan san maaliif inti godhe bineensaaf hin godhe bineensaaf hattuuf hin godhe garuu irra caalatti bineensaaf maal yoo naan jette sareen uleedha nama deemuun feetu batala especially dullootaa fi ballatti ni iyyiti yeroo hedduu yoo agarte uleedhaan waan deemaniif high voltage bineensonni biimbee irraa qabe hanga arbatti saayinsisoonni maal jedhan shock systemii ni sodaatanii shock jechuun xixiqqoo waan jiru kana shockii kana ni sodaatanii jaa high voltage baasa saree yoo itti dhufe akka nama ija qabutti itti tuqa yoo hattuun illee itti dhufte hanga godhuu feete akkuma ariifattu kee gaggabsee biraa deema. Habiraatis buluutuusa qaba ifumaaf uleen waanu buluutuusa qaba moobaayil chaarjii qaba display qaba si garsiisa iskiriina parsantii hanga qaba. Habiraa garraa inni irraan fadhe waa hedduu qaba akka. Ala hundi dubara gootee amma siira samni. San hunda gaa miidiyaan dabarsee ati wanni shallamamtu barcaati beekte barcaa. Teknoloojii akka dalagee barcaa. Waay teknoloojii kanaa waliin jira amma kasaayimni kiyya dale kaanii an dalagees waan guddaa ka waliin dalaginee jira wiilchara. Wiilchara akaal gudaatenyaa kan nama qaameerruudhaan deeman kan fooqii fi fooqii ol ba'a. Yoo harkan qaban maalin deema wanti maarshii qabdi wanti yoo laalte normaal faabrikaa fakkaata maarshii qabdi analooga qabdi yoo harkan qabaannes miilaan ol galabbatee miilaan oofu yoo miilaan qabaanne mataadhaan oofu wireless mataadhaan akkana koofiyaa jiru koofiyaa uffata mataadhaan akkana jaa oofu akkana jaan deema akkana jaa'ee darajaa ol baate isaanii wanta irra dhiyaatee jira faanaa irrattis dhiyaatee jira inni isa waaltaadhaan fakkaatee Itoophiyaatiif irrattis dhiyaatee jira. Waan ajaa'ibaa goote. Nam sadiin Anaa Abdulfattaa fi Muwaaz Mahamad Wamcaa warra hirnaate innis asin wajjin ture innis nam sadii walitti dileeni kan. Hedduu jira teekinooloojii amma hobatti AI ka dalagee jira Abdulfattaanis. Ati hedduu jira teekinooloojiin gurguddaan nuti dalee. Anu tooroo teekinooloojii firii 30 dalageetiin jira. Hobaa kun. Amma ulee namaatti jetti kana dhiyoo tana TikTok irratti nama xiqqaa tokko dalagee. Addis Ababa keessatti dalageeti. Khaysaa maal qaba seete seensaaruma amma itti kan agartee mi namni jalqab nama osoo deemu jiru yoo muka dhufe yoo seensaar haa godhu qofa qaba. Gizee amma nama akkana osoo deemu jirtu deemta xixixixitti jeetuma iyya vaabireeshinii illee qabu ni iyya. Gizee iyya namichi san yoo jalqabaan rumaachi maqa amma kee kun vaabireeshinii qaba vaabireeshinii lakka idaa deemuuni bikki kun tuquu deemte karaa meesti. Amma xixixiin san fakkeenyaaf magaalaa walakkaa keessa jiraadhu makiinaan xixixiin jaasi wajaa wakaba adda addaa keessa jira hin dhaga'u. Godaseen jechuudha. Amma san dalagee miigarma naumaa jaanii akka baranii beekaan agarre TikTok irratti uummata gurguddaan akka baranii waaw maam jaanii akka baran. Amma ati kanaan jirtu kun bara waan guddaadha bara. Kana amma dalaguun dandeessu ati. Kana dalaguun hin danda'a. Maaltu suuraa barbaachisa kana daleessuudha. Kana dalaguudhaaf xiqqoo meeshaadhaatu baajata feesisa. Yoo sponsor si godhan amma ni fayyadu goota. Awwa maali guyyaa kanatti hin fudhatu. Wallahi guyyaa kan fudhatu. Amma akka yaada kiyyatti waan kana gootee jechuudha. Gootee waan akka dukkaanaa takka banattee nama gurguddaadhaaf nama ija hin qabneef nama maaluudhaaf yoo gurgurte amma biizinasii jijjiirtee jettee ta'a. Ni bara gisee dorgomnu teekinooloojii keessa biizinaa akkana yaanii numa dhiyaannaa rogu numa dorgomna sadarkumaaf nu dorgomsiisan malee biizinasatti ooni si qayyarsan. Amma egaan ni ama ta'a furgee teekinooloojii jibbeetiinis teekinooloojii maayii qiyya dalaguun kamii dastibiin footoo isaanii hin qabaa san qofaan qabaa. Takka kafaafiyaa gisee akkana TV dishaa maaltu sussuutee moo application waan dhaamsite moobaayilaa. Bareeda naa tolchee keessa dasi. Ni jira bara. Eessa ni garee. Mana kee anaa achiin kaa'e kaa'e. Yoom ni garee ni jiru. Bakka booderaa so ina. Asuma seesoo si arganii. Achi wallahi ni jira achitti indisi. Mana keetti indisi. Sanii fi dastibiin. Dastibiinii ushaashatti darbita. Ushaasha kana wanni kun amma dastibiin hararra jiru adda godhu gizetti dhiyaatte. Jee afaan banee fiifuu akkanatti. Afaan banateeti ushaasha as keessa. Maal sinjaa afaan Oromootii fi afaan Ingiliffaa fi Amaariffaan waan darbite cheek godhii sinjaa. Risiita darbuu malta maallaqa darbuu malta. Sigalee gubbarra si kaa'ee cheek godhii sinjaa. Sambooda jala dabarsa. Dhuguu garagalee deemeette ammallee cheek godhii sinjaa jala akkana ni banama garaan qabata. Cheek godhii sinjaa. Sambooda saayintaayizara automaatik harka jala qabata ni fudhatta xareedee deema. Dorgommii irraa mahaayii kaan hin itti hidhamuu hunda geerree qaba. Baay'inoota arrabseetu hundatti fiigeeti. Kanaga an wanni hin dhufeef dorgomuu fi miti biizinasa qayyaruu fi jeeti pirezenteeshina qopheessee waan kana gisee maal naan jaa kuni bar baajata fixaa miidhaa biyya keenya irra fida malee hin furu. Gunaan jaan kaa mataan na hoowwee kaa an akkanatti lafee dalagee qaaxiraa guyyaa meeqatti bulee gumuudii akkanaa attaraama sanaanis
jechaan darbadee maal je kasitti irraa naamaayyii kana booda daree Aartee dhiste gaafa. aareetiin dhiise. Silaa bareedaadha wanni kun amma fakkeenyaaf biiroo keessatti bakka adda addaatti yoo goote waraqaa yoo darban likkillaan isin jaa waraqaa sallaaltee infeessu jettee. Ammas teekinooloojii gizee daleenuti yeroo wajjin daleene yeroo akkaataa amma sa'a sanitti sa'a koronaati akkasitti wanta inni. Gaafa koronaa dalee jechuudha. Ammas gaafa koronaa san baay'ee ifaarsuudhaaf osoo hin ta'in namni yeroo duraatiif dirree wanta Itoophiyaa keessattuu kana dalage gaa nuti miidiyaatti waliin baasne malee nuti. Maal? Kanatti harka jala qabattee wanta sanitaayizara kasii baasu gaafa koronaa san yaada kana nuuf fide anaa fi Abdul Fattah fide. Abdul Fattah falmataa jechuudha. Anaa fi isaaf fide yaada kana. Mucaa namticha tokko jira raayid immoo maal jaanii maqaa isaa wajjin haa daleenu nuun jee nu dhufe. San booda akkana yaada ni qabna akkana dalagamaa jennee. San booda yaada keenya fudhateeti garagalee dalagee ammaas akka nuti jenne san godhuu dadhabeeti wissaa wisuma salaatee jaaniin afaan Oromooti. Wissaa leetirii kan leetira sadii kan kana paampu godhe. Waan addunyaa irra hin jiru waan fokkootaa teekinooloojii jaanii waan makkasii kan ijoollee xixiqqoon waan dalee. Kan amma dirreedhaa irraa yeroo duraati Itoophiyaa keessa dirreedhaa dalage qiyyaasanii dalage. Aayidiyaa keenyaan dalage. Nuti garuu isarraa shaakalee ispoortii koomishiniidhaaf ispoortii koomishiniidhaaf biiroolee hundaaf firii 16 daleenee ispoortii koomishinii dalee ispoortii koomishinii nu daleessisee akka faafallee Kadiir Jawaarillee harkatti itti dhiqatee jira. Yeroo sanitti Shaakir wanta ispoortii koomishinii alaafiin Alaafiin inni ture? Shaakir isaan nu daleessisee abbaa 16 daleenee ajaa'ibaa gaa faabirikaa fakkaata rootoo gubbarataa akka makiinatti fireema akka wanta akka fireemaa san firisoona fireeman jiru akkasitti abbaa lamaa wal cinaa jira irra jetta sanitaayizara kanarra jetta bishaan abbaa takka immoo jeneraalii qobaatti kadaleenee qobaa keenyee jira seensara qaba ogguutti dheete hagandaa bara harka gujala qabdee sii baasa keenya neefar siif hin baasu harka jala qabdeedhaaf siif hin baasu mooshin godhuu qabdu ogguu mooshin gootee siyaasa bishaan malee caljattee akkana qabatte siif hin baasu soosuu qabda mooshin seensaratti fayyadameeti mooshin gootee sii baasa sanitaayizaras akkasumatti sii baasa. Booda harkumatti goggeeffattee carqiidhaan hin gootu. Maashinaa jira harkuma jala qabdu si goggeessee garagaltee deemtu. Teekinooloojii ajaa'ibaa godhatu. Asuma daleen ispoortii koomishinii daleen. Mee amma yoo uummanni amma warri biyya alaa taa'ee ilaalu jiru viidiyoo kana jechuudha. Yoo ispoonsar si godhan ni goota kanneen. Yoo ispoonsara si godhan ni daleedaa dura fadhii ni qabdaadha. Fadhii ni qabdaa. Fadhii ilaal waan takka yoo amma booda fadhiin na dhufe malee fadhiin na keessaa bee jira. Amma fadhii teekinooloojii jibbeetiin jira. Abba takka feetu? Abbaa takka illee hin fadhu. Isaa baabee waan takka gizeetti laffaatee jibbite. Dismooral taate yaa. Mooraalii situ kan daanyoonni haqaan hin deeman ammaas. Yeroo takka dorgomuudhaaf iskiil koompitiishinii jaaniin kanuma dandeettii qaraatiitiin dorgomtu jira. Wallaahi marraa afur maqaa kiyya sarrazan. Marraa afur dhaqee numaa mazaggabsiisan numa sarrazan. Marraa afur. Marraa sadillee miti. Marraa afur. Ati rakkoon ijoollee isaanii dorgomsiisuu fadhan. Boodarra dirree ba'anii maal naan jaan ati maal naan jaan ati level 4 dorgomtaa ati level 4 level kun immoo level 3 dha level 3 irratti fokusii godhaa sijjamar iskiil koompitiishinii level giddibiin qabu umrii giddibiin qabu iskiil koompitiishinii jechuudha na abbuma fadhee dhaqee dorgoma sigalee amma teeknikni mala zeenaa yookaan teeknikni itti gadiisan level 5 qara mucaan dorgoma. Ani ammoo level 4 qara level 4 hin dandeessu jaanii boodarra yaada kana fidanii level 4 irra dorgomii naan jaa. Samooda guyyaa fatanaa guyyaa ijoolleen dorgomtu san dhaqeetti ilaali. Ganamarraa eegalaniiti hanga sa'a 8 dalaguu dadhaban waan san. An daqiiqaa 5 keessatti dalagee agarsiise. Maaliif hin dorgomne ifiif na dhorkitanii jeenka immoo gaafadhaan jedhu uummata isinii na dhorke. Okay level 4 irra dorgomi haa level 4 irratti hin eeggachuu jira. Level 4 akkam haa godhan. Nam takko qofa mucaan saahiba kiyya sanu nama warra jaraati saahiba kiyya jarri mistira qabachuu hin danda'an ni beeku. Kophaa yaamanii kophaa isaa biiroo naqanii kophaa isaa fattananii kophaa isaa dorgomsanii kophaa isaa dabartee direedhaa bakka buutee dorgomtaa. Kophuma isaa mucaan dhufee nuyi meeqa qabachuu danda'a. Wanti haa galatoomi maqaa isaatiin na jalaa galee wanta eejensii alaa fi isatti hin dhaqee himu. Ogguun itti himu yaamee maali akka inni jeenqa.
Sambooda irra deebi'aati dorgomsiisaa jeen. Baajataa baa maarree namni takka dorgomu. Hambisan dorkan akkasitti. Nuti lameenis nu dorkan. Caas dorkan anaas ni beekan akka yoo nuti dorgomne ashannaf ni beekan. Saasanitti fudhanii jechuudha. Saasanitti hin feene dhiisan dawwalan akkamitti nam takka dhabdan jaaniin Addis Ababa irraa Finfinnee irraa dawwalanii Dirree Dawaatti nama takka nama dorgomu akkamitti dhabdanii. Waan takka jira. Waan fofokkottu waan amma yeroo ammaa kana keessatti hin barbaachisu yeroo sanitti malee haasawamuu hin barbaachisu maaliif gufuu taati mootummaa keenyatti. Kanaafuu waan lallaaftuu kana bira dabartatu ixeetu. Ati yoon haasawamuu hin dhumu beeka haasawamuu. Gara gaafii bira yoo ti dabarsee malee. Takka haasawaa kana sirraa dhageeffee beektaal. Qofallee taphachuu malee haasawaa kana takka sirraa dhageeffee. Haasawaa kana maaliif bakka hundatti haasawaa hin qabdu. Haasawiteetis wanni waan furmaata harkattutti haasawaa qabda. So ammaan tanaan akka yaada kiyyattee jechuudha yoo teekinooloojii kana deebitee daleeddas na jaa. Maaliif dandeettii guddaa qabda dandeettii kana amma gaafa san dispoorar taate jirti. Faranjii maal jettee neeta namni takka akka fedhe diramtee akka fedhe ta'urra siyoo taate normaali. Garuu mooraaliin kiyootu qabne hedduu taate guddaa si qabdi faranjiin taate guddaa si qabdi. Maaliif mooraalii kee kana xagganuudhaaf deebisuudhaaf hedduu lafaatii guddaa si beessa. Ati kaayoo fuluusni jiraate kaa. Fuluusa bakka asii gala kisan meeqa warri taate teessanii daddaawwan jirta bakka kana ispoonsara godhadhaaf ispoonsara ta'aafi waan teekinooloojii ajaa'ibaa qaqqaba. Amma kan ija warra ija hin qabneef nama guddaa sana hedduu bareedaadhaan sanii naa ta'e. Sammalee isa hedduu gaayoo amma yaadadhu malee. Dhaabbata kanaa wajji ispoonsara godhaati. Dhaabbata koo ilaalime. Yeroo koon qabu abshir. TikTok irra galakkisnee san booda wanni goone yoo nama ispoonsara godhaa goone. Araaroo koon qabu kana muu maal dalaga. Mee taate haa gaama gaafii amma fanitti achi deebina. Mee alii osoo teekinooloojii daleeduu jiruu teessatti mudannoo yoo qabaate gaxxamanii yoo qabaate. La ilaaha illallah oo mudannoo hedduu. Mudannoo takka ta'anii inni raanfadheen siif. Na kaaseetiin manufacturingii keessa ifif baay'ee nuti gizee daleen amma sibiila bayyaduu maarree kana nama daleessisaniif namni biraa nuti harka keenyaan daleen hin namannu isaanuutti. Amma dalagu jira sibiila fuudheetiin bayyadu jira. Sibiila akkaan daalawaatiin isaa na kana barsiisonni nuti awwa bayyadaa keetii bareeddu bayyadinaan jaa. Anis na kaaseetiin haa xiqqishoo akka dhiira na godhee xarra jeetiin wanta qabattee bayyadda beekte nam feesisuu jeetiin kana laal ija takka akkana godhaatiin akkana bayyade. Amma bayyade sambooda gizee boorumtaa ta'u ijjituun barbarree na xaateetti akka nama wanta carracha jenna nagee ijjitu na dhufa. Normaal ogguun hin gabbee saa jaabeef waan akka faantaa fi wayii biskutaa fudhannee ol deebi'u jira anaa keessaa xiqqaa anaa ergama. Gabbee gizeen fuudhee isfaaltii wanta goo cillim nagdu kanaa yeroo amma akkamii haa dabru karaa qaanfadhe. Ati namni si beeku ati beekama. Mucaa takka wallahi nasiib dhaabinuma isaa gimmiitiidhaan laaleetumaan xiqqishoon nama mul'ata beekte gaawwana qaba ammas gaawwana diimaa qaba. Kun ibsaa ta'uun dhabu jeetiin ibsaa jeen woomnaan jee. Suutatti as jeetiin rabbii jira nan qaanyeessin isfaaltii kana na dabarsin jee. Na kofulee dhaabbate. Akkanattiin bayyadaa jana deeti na dabarsin jee isfaaltii dabruu dadhabe. Isfaaltii qabeeti akka bal'aan na dabarsi. Bal'aanuu yaadni saamboo achirraa naa dhufe. Bal'aanuu yaadni achirraa si dhufe. Achumarraa naa dhufe bal'aa yaadni na dabarse takka san. Tokko immoo siriifeezii gidaarri baqaqaadha roobni roobu jira. Roobni roobe gidaarri baqaqaadha. Dhaqeetiin wanti sokkeenyi irraa quncaafame tuqee jira beeka. Dhaqeetiin qabadha. Ogguun hin qabadu. Fudheetuma achi na darbeedha. Girna godhee na darbe. Amma an beeki gaggabee cillimna jee jira. Akkana adii nottee sambooda amma gizeen bayyee goggogeetiin jira. Gun bayyee na dhufu. Du'een ibsee beeka. Gubbaa laaleeti. Namni gizee du'e lakaan akkanaan jira. Amma nama gubbaa walitti qabamee na gubbaa dhaabbatu kan inni harkaan. Anamaan du'een isaa rooyitii yaam haase. Rooyitii yaatu isaan laalu jiraati. Amma qallaalumatti osoo shaadallee hin qabanne du'ee jechuudhaan jira. Wallaahi taayitiin finaasu akkaman laalaa uummata kan. Akkasi faantaan obaasanii bishaan nan naqaniitiin bayyana dhee. Faantaan kun hedduu si agarra. Faantaan hedduu malee mudannoon tiriikaa qabu takkasanii tokko osoo inni invertara dalaguu jiruutiin arrabaan lallaalu jira wayitaa gizee maltimeetii. Arrabaan kun ajaa'iba akkamii arrabaa kana laaltee jedhamsiifatu. Diisii dhabeetee amma dhakaadhaan karaa elektiriika qayyaruu jira. Xiqqishoo gizee waan dogongortuu jira wayitaa hin dogongoree maltimeetiraan gizee laalu humna xiqqaa abbaa nagarsiisa maltimeetiraan. Arrabaadhaan hin cheeggodhu maltimeetiraan gizee laalu maltimeetiruma qiyyaa'u namanne beekte arrabaan hin gizee cheeggodhu lakkaan bakka waliin bayyadiin jira.
arrabaan tuqe ka arraba keessa ammallee akkana baqaqaa qabu akkana godhe achumaan hin garrafe arrabaan ziz wanni takka mataa kana keessa ana jeemi rifeensi yaa dhaabbatee be ziz gisee na arrabinis na baqaqee beete akkasuma baranda alaa rafe guyyaa sana Allah gamcha gattama jee alaa rafu guyyaa lama arraa guyyaa takka sani guyyaa takka immoo na erganiiti alaa rafe dunqu kudhaan na ergan kai waa biti jaaniiti na ergan dunqu deemeeti rafee ganama dhufe gattama jee ta'addaa mudannoo yoo hin himne jenna kaa mudannoon hin dhumte illa irraa ummata meeqa gaafa jiru takka akkana gattama jee harkeen beeku mudannoo takka tanaaf yaate osoo wajjin jirru gaafa raastaa turre san rifeensa kana kaa udduuba walitti qabeetiin jaaketa tokko kalloo waraabisaa ta'e kalloo waan ta'een beeku ka kanaadaa guddaa takka nagarre san uffadheetiin osoo wajjin jirru kaa wanta makiinaa keessa dhufeetuma faamii naan jee kiyyaadha yaazura faamii naan jee ana baana jeete akkana faamii nan beene wajji dhalannee wajji guddan hayyoomi as dijeerus faamii ta'e jeete silaa faamii siin baanaa bar faamii kiyya kanan ta'een kanaan jee hay wajji dhalannee wajji guddannee wajji nyaachuun ture anamoo faamii bakka qilleensi biyya ormaa si jijjiire naan jee anammoo anu waan asa jeete monomaatti wal fakkaadhe jeete sarchi anama ganaa diyaaspooraan fakkaadhaaf hin seene anu samboodaan giseen daawwitiin iflaalu kofiyaa takkaan qabaa geessa ni yaada kofiyaa qabdee jaakeetaa uffannee jaakeetaa warra taasisu tumaale salphaatti irraa bige salphaatti irraa bige jaakeetaa karaa asoo jiru ay namni kaan shawwatee barkanaa daraa naa dhufe jee wallahi dusa takallaa inni bakka abee haga guys jaakeetaa isa guddaa takka bareedaadha osoo akkana makiinaan deemu jiru salphaatti keessa ashawaa keessa agarree qarshii meeqa nyaasa dhibba turbo dhibba jaanu jaanu ati toromo dhibba shanii bi dhibba jaama dhibba torba hin jaan awwa jaakeetaan kun naatee minam jaan ayyee bijee binne ali midatte uffattee minam diyaaspoora makkaatti manan keessa dhaqee investor uffattee minam diyaaspoora makkaatti gabbiyaa ta'u jirti kiyyaa maal se amma kaniinan diyaaspoora da magaalaa keessa deemu jirse kiyyaa dhibee alfaata giggibatti jeeta kiyyaa faamii naan jee haa faamii jiruun amma akka duruu dhiiste sanii miti maal lamaan dalee naan jee haa hin jee wallahi oh my god injega esichi ai ega medenda oh my god inje faami kan tawo gudun di dural mu dibbala mun micci dina injo wallahi inje an dollar dibbala mun barbada inje saboda na ragi je de mudu dega asiketin dus aw da naratin bakani ni 50 ko fa narka ga wati ni wala ma vidin zinje miya kan te mo kan te wo miya lama kan def miya lama kan wana fe manatin du fe si kanan je ne ha abshirin je mana du fe ti don wori undan je ni buje kaisa mana du fe ti siga fa dan je na su tamaman aya ye fami nara na finga nanje aya ye ma ibsa nje kan sise ibsa asra na hunje aya ye nanje kaside ni yes mudanno ni rafa ne sa ta kasar by the way mudanno kan bar itidalene tiktok itidalene style kan modern gone tama itidalene me asra ma tu sigale mam cha khara ma tu sigale fami kana ram falata sista wo garu ni gude wallahi sista za du fe siril ga che fami nanje anu akan shakku no god fami wallahi fami nanje ke hiro aka indoni jansan generation kana duran jirachu ture sai masa masa tir la hai jirachu ture sai ba tondo mujhe ti shakke anu siril ga che wallahi fami kem ni ram batte nanje wallahi wajta banne wajta gudda kali berkhiana ragu dari ka baba wallahi aya wo isa ho yo nadalu ndondo anis ga isan faje yo sir kaman ya ta video ko lam yo lalu durate gawo han fami miti o bele so ya ni wada ora miti dibbala men sanu gisen siar ke raimfu dibbala men rafu diti me gama gafi tenya tan to achi dabara ali tiktok ka me galte me gafu dure to ka me galte youtube asin dele tiktok wallahi duga iman firumman imbaduti wallahi tiktok sinafir laleti ne orang mau sinafu wana sinani sinafi fi ayman emidi muhammad herna tarati daloge khairna san isalameni narketin okay awo morali na dadagamte go isho beta gaf san dura kha facebook rati tarab yo turre bete kenu de manamni nuka bunjur sambodo gama tiktok kana sufu kam najeti sinaf arke faranji damo jo hayawo fan oromodu abar durbar kharate ko jikaran unda imbe ramfa dega samboda yaadade ha elakani awo kai sine galtani sine gal rabbi jeti ni se gawa dure sente de kam sinya
gun itti seenu qaati qishoo muuziqaan eegala jeete hanaa fi fu je muuziqaa je mbene ni dannasa jeete anu fi qaanfadheetiin footoo viidiyoo san qolfii jala kaa Yaate. san booda aktii takka diraamaa maal maaliin eegalee achumaanii waxxaree fammasuu dideetiin firraa dhaabe. Hawaasa bira fammasuu didee kaa. Hawaasa bira fammasuu didee. Feemosota biratti feemas. Feemosota biratti feemosota Harargee bahaa fi Harargee guututti hatta ilaanga Finfinnee wal beenu. Isaan biratti likki wal beenu. Akka saayibaati isaan birattis feemas. Gin feemosota kiseen jaga nama biraan egin ati faadhaaf. Ginga hawaasa biratti kaafammasuu dadhabee boo. Hawaasni naan bira fammasu rabbi yaa jiraachisu dhiisii guyyaa takka addeellee dhaqeetti. Ani waa dhufe jaanii diraamaa mucaa barkallee hojii dalagu jaanii akkana naan marsanii naan deema. Awwa guyyaa sadiin boo'e gammachuu qasa wallahi kan naan marsanii la. Kaanii yaada dhullee jechuudha. Addeellee keessatti wanta kilippii dalagu jira Faraan Baddeessaa. Kilippii dalagu jira wallahi akkana isa marsanii eegu jiranii. Aboo ani waa fi barkallee dhufe jaanii. Wejii namni dullu kun. Keren nama, awak famous mana kasih tu lebih soalnya. Lekan hati gizi ada apa nama? Itu senjo. Itu jadi. Awak itu malah itu daging gizi kesel kan mas. Agak itu. Unjuk kawan ini keren, akan kawan ini foto unjuk kan. Kami kau. Jalan lagi sah. Jalan apa? Mas jalan tadi dia. Ada kan Shahrukh Khan aku koren. Shahrukh Khan aku ziar, kerana kan istimewa mani mal foto juga pada mal. Anak mah acara dapat dating calculation handal. Karin followers yang gen ada. Hakana nakabani namarsa yaadee yoo dhibba faa kuma dhibba faa seeni takka miliyoona faa seeni makalaakiyaa na ajjabeen aan deema awwa meeqa yaadee awwa rabbi isaan haa jiraachisu bakka jiranitti nageenyi ijaase isaan dhaqqabu yoo na laalaa jirtanis warri akkasitti gaafsa mooraalii naggootan jiraa dhaamata kum dhibbata wallahi gabachiisa mutaa adawwii meeqan irraa qabsanna adufee namni fedhii isaan aan jeejjira kanan beene kalafatti wallahi Lekas foto gafa hojjetani gafa na foto hojjetani gafa muji dus gafa san aran siraga wallahi akati hoggu mujiri mana goda tati fistara sate ai stars guru ai gandarra dufani ati mari istaran taatu nanja istaran taatu gungu yeta istara na gote istara sigore na gote ga gura kanati wanta samsonite kabade kana yaade muta kana gare yeta istara na gote ni barla mas deneta arabi lalu tiago arjet wala akasi adi tivti ati adi tivti ka isbi dufe wana isbi lal mas terbe ta isbi gize ati deredu gize talte desu namnu su dubotun juru gize ati deredu mo khamata khasla akatin dereni sikoda khanse obisa khamar sunja takoto kome mega si khanne fasinja meka rafurte sinja takata mo atmari fakka ati gowala sinja takoto ko mali fana kan der awan namni jo asman ne te duba sigare namni dismoral namu gorbeta aso nama dago dago ko sa gize namne kasi wana kasi sitta asoisan ati yo kha mimor mi to amma bar dalage to ndalagu bar habba tak dalage to ndalagu garu yada kana to da easy da amma to videos da dayiga da ka post ordem buyata ko gutu ka rasne za aja muzatar bugutu edit gone ega gize post gone dayiga da ka kala o manu tanni bado maro sulago na nam da sahibo ko yadam te sulal dan do ba scroll god mal tanan jawar hai yo fete like god share god follow le god amma is baiza wanta kasimu wallahi si fada namni san akamiji fade tae silalu silasin fen scroll goda awo ja si arabsa sila malik wani se caalto kan wasi fadu caalum si sa kana inni khara biratin ibsa kada ro lalu san iskhaynu nula nujibat le to nulala me gawa tiktok de do maximum de gawa tiktok de gafa tiktok mo gafa tiktok mudanno takuman gawa tiktok keessatti ayye geddi fuudheetiin isaara jiru khayjeeni tiktok takka daleena fuudheeni haaseni qabrii jala deene uccuu akkana cicciramtu godhee dhukkee fi naqee maal jeeti kooka harka qabadheetiin akka kaafanii akkana jalaa gizee dhufu wakka baa sagalee jala goone jalaa gizee ol dhufu akkana waan bakka nama cafa qabee maal akka san dalaguu feeneeti darri dhugaa isaanii ta'uu nuuf fiigaa dhufa gadi guutuu baaragee kaanu maakamii haa daleen moraaliin akkasitti dura moraaliin daleenee waan ta'een dhugaan nu harkaa jijjiiramtee kaanee bootaa jijjiirannee deemnee baajaajiin bakka bira dalee Wisan ganti gutu nu bahani, maaf kayaknya kan isin gue deh, masalah. Ara di TikTok ada lagu jiranya, rodu kan nu jijjiran aja sudah ada. Karena itu kok makin arah, for untuk baca aja, dan nih bahkan. Kan mudah tersan mudah normalnya mudah no TikTok rating kau itu. Tahu teme gama gafi tengin tercita barra Ali, ani bawa jalan tes kabdin beti.
Allahu Akbar. Gaafi tan gama duwwaati leeysuun ta'u moo jaampo jawni ta'u. Tonto. Bal jaalatti si qabdeen beektiidha. Itti aantu immoo nama jaalatti eenyu maqaan? Wallahi. Yoo asi naqalullee baattu asi yoo naqalteellee ni. Hedduutu ayyuu. Garuu ka jaalalti tullama beekta. Ayyee. Ayni shaawarii jira. Laaf takkasan takkammoo ta dhugaa nama qabduu jira. Ta dhugaa san na qabdeeti na baareessitee akka tirii kan na harkaa baata. Na qabu na qabdee. Si qabdee? Akkamsi gooti mee gaafas qabdi? Awwa gaafa nama qabdee boo wallahi agaruu ni mi'ooyti wallahi. Wallahi. Agan. Hobarra namummaadhaa nama baasti malee wallahi wanni akkasii mi'aawaa hin jiru. Bakka sa'a 24 namuma isa yaadda. Wanni bakka waan gootu hunda edawa. Hello babe. Eta. Karmaarree nyaadde. Ammoo yoo nyaadde fittiin qaanfata. Ay namni akkamitti tarkaanfate dawwalee faayi. Shishee. Hello babe eta. Bakka maarreen deemuuf deemaa minaa. Isinis akkasumas si gala. Babe si gala. Lubbuus hin gala. Shishee. Ati bishaan taate? Ati gaafa ati dhiisii amma na yaadachiisa. Gaafa si qabdee akkamsi gooti? Gaafa na qabde akkasumatti na qabdeeti daddaftee na gallakkiste garuu. Laftee si gallakkiste? Na gallakkiste kunoo amma amata afurii. Na gallakkistee jirti akkasumatti hin jira. Egaan gaafsan baara gaan na gallakkiste ilaamaa nan qabu. Amma nama hojjetta nama hojjetta. Amata afurii dus. Dhiste? Amma dardareetiin jira. Amma nama hojjetta. Jiru kaa dardareetiin jira gisee siin jiru amma piyaar maal laawwadha. Gaddeebiitiin piyaar xawadha. Fuulu feeta amma? Fuutee fuudhee fa? Diraamaati gadda na galees dawwalanii hello osoo nuyi fuutaay. Sas fuudhee anu ni dawwalan kunis hello naan jaa. Hai jaartii ta'e mana meekaappii bantaafa dalaaleen dunnan dubbisni hundi taane aan duraan kutee qajeelaa qabu. Naa dawwalu amma. Shishee. Magaalaan abbaasteeti lakkaan gizee namni waan hin hubadhe amma as bira namni gizee fuudhe haaraan magaalaan itti baatiyu. Gizee amma kana kophaa singilii taatee daaraa taatee deddeebi'e. Namni ol jees ilaalan jiru. Baay'ee amma jaalalti bakka itti bareeddu siifu advaanteejiin isiin qabdu. Wallahi gizee jaalalti qabde portokola eeggatta. Portokola asoo keeti, portokola deemsa keeti, portokola uffata keeti. Ife eeggata jechuudha jaalalti si qabdi. Yoo sin qabne? Yoo sin qabne kaa borqoo taatee deemta. Akkamti? Yoo deemtaa dhugaatiin bakka akkuma dubarraa kaatee fuula dhiqattee. Saamunaan tarsa gal fuula dhiqattaa argaa gaafa jaalalti. Akhi namaa yoo geeleen isillee naa garte kararra jattee. Yoo isin illee egaa. Shitoo dibattee maal jettee dukkaanuma bara bakka itti deemte. Dukkaanuma dheetee bituudhaaf faa jettee gabbaa. Vaaziliin dibattee bala. Zamana sanitti akkasiin ture. Vaaziliin. Vaaziliin amma kiishattiin deema. Chaapistikii moo vaaziliin? Akka kiisaa dhabeen bee waan hidhiisa. Tijjete. Ni dibatta akka gizee deemtu sammaas akkana itti nyaara kan ol qabdee. Shishee. Inni si danda'a boonu. Raate godhate. Wanni bakka itti bareeddu san miidhaan isiin qabdu garuu yeroo gubu. Yeroon ati gubdu isirra gubdu haasuma maalayaanii bakka inni kaartii dhumu. Garuu tasis nama jaala. Garuu taaniin jaaladhe gubbaa otaa. Ati jaalta maqaa siin beektu? Dagolita taana. Dagolita taate. Warri beeku ni beeku. Ni galam. Mee Ali ani waa keenya mee fuula duraaf maal ta'uu feetame? Fuula duraaf wallahi fuula duraaf tujjaareetiin faabirikaa banee faabirikaa san miskiina qaxaree miskiina daleessisee damooza kafalee fi faabirikaan san maali beektaa? Awaa aydiyaa qaamana jala bee malee rakkoon qabu. Ushaasha kana walitti qaba. Proposaalallee waan san dalagachuutti jira. Gaafaan tujjaareen dalaga jeete meeshaa naqee. Gaafaan tujjaaree fi kaayee beeka. Yoo rabbi jeeqaa keenyaa yoo tujjaaree. Ushaasha kana walitti qabee ushaasha kana gandii ni gurgurata. Magaalaanis ni qulqulleetti taaka jee. Ushaasha kana walitti qabanii ni gurguratan. Fuunee raabin barni goon barni gizee waan pilaastikatti qoba jijjiirra. Meetaalis qoba jijjiirra waan akka saanaa. Indiyaa akkasii godhama. Meeshaa jijjiirra qushaasha kana barni goone. Sanboota qushaasha kana guma meeshaa jijjiirra tokkoffaa gandiinis ni gurgurata. Isfaaltiinis ni qulqulleetti. Uummanni kaanis miskiinnis irraa argata. Warri qaxaramee dalagu warra baratee saayiba kee. Miskiina qofa walitti qabeetiin qaxara. Sanbootoo meeshaa kana deebi'eetiin rakishatti gurgura isaan. Isaan gabayaa irra geessanii gurguratu. Advaanteejii guddaa jechuudha. Magaalaan teenyaa sammuu fuuldura smart city ta'uu jirti. Gizee waan akkana goote.
Aboo ganaa fincaaniin akka gurgurattu si godha. Shishee. Sagaraan hin jiru. Ganaa gurgurannaa. Teknoloojii. Teknoloojii ni dhufe. Teknoloojii aja. Teknoloojii. Teknoloojii inni ganaa gurgurannaa sagaraa ta'e. Waaw. Ajaa'ibaa bareedaa qabdi wallahi. Gaafiin teenya karaa goolobeetti achi deemu jirti. Mee warreen galateeffachuu barbaaddu, warreen si cinaa dhaabbachuu ture, warreen yeroo hunda mooraalis si godhan yookiin yaadaan waan hundaa si cinaa jiran dirreen banaadha. Galateeffachuu dandeessa. Gamanumaanuu namni dura dursee galatoofachuu barbaadu haadhuma abbaa haadhuma si dhale. Itti aanee gama hedduun jira. Gama teknoloojiitiin Abdul Fattaan galatoofachuu barbaada. Falmataa yookaan Abdul Fattaa yaani maqaa lama qabu. Gama faayinaansiitiin immoo yeroo san keessa teknoloojii namni na gargaaruu ture Idris Jaaniini isaas galatoonfachuun barbaada. Jira Idris. Ni jira. Asuma jira. Magaala cabtu duraan foon qaluu ture. Amma magaala Dirreedhaa keessa jira. Subscribe godhee jira dure. Ni ngoosiisa abshir. Yeroo isaan na gargaaruu ture. Isaan faayinaansii na gargaara meeshaa gizee bitu. Meeshaan qaalii beeta. San gubbaan asiin bitu. Finfinnee irraa binnaa ordora goosisnee poostaadhaan faafin meeshaan hin argamu qaali. Egaa abshir fayyaa deegaa siin jaanillee warri kee warra galatooffachuun barbaada. Namni warri na laalaa jirtan warraan isirraan fadhe saayibootaan yaa namu bakka jirtanitti jilmaan naa galatooma. Raawwita kayoo kusi gabaasee jilmaan. Namu kawaanaa godhees ni jira amma awaan akkana godhee fi jeebuu danaa saabeete warri waanaa gootan. Kani anillee waa isinii godhe. Kayaadaan na gargaartan. Kana qeeqtanillee hundi keessanii warri gandaa naa galatoomaa boo. Hunda galateeffattee? Galatoonfatee fixee. Maali maaltu si gammachiisa jiruu ta'e keessatti? Jiruu ta'e keessatti wanni na gammachiisu waa dalagu. Waa dalagu? Wallaahi waa dalagu. Sanii achitti hoo? Sanii achitti dipik. Dipik? Dipik kirikiri mormii. Mormii akkanatti namaa jiru gabaatee fakkeenyaaf amma enggak wae mali faro wal mormu turre amma ga namni gari mataan isaa wal qixa dale wae addunyaa filati globali addunyaan kibbiyo taate kam jirana sai warra baxxee joosan kaisa warra adun xiqqoo adun amma akka saayinsii baranetti guddoodha galaksii irratti plaanetootatu adun marsaadha baranee jibabo Adun xiqqoodha saayibaki aduutu addunyaa marsa adun xiqqoo quraana keessa washamsi tajrii jira quraana illee beeku baadhu hanga kana irraa waan beeku aduutu addunyaa marsa addunyaan baxxee Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam gijee gaafatan handurtii addunyaa eessaa jaanii handurtii addunyaa makkaadhaa jee even yoo akkanatti uummanni wantarra gizee ol bee gubbarraa gallaalellee seentarii ni mul'ata akkana seentarii addunyaa handura makkaa ta'u kana immoo jibbinsaa fi global jaaniti globalitti nu barsiisan. Uti lama proogiraama namaa jiraachuu jira malee proogiraama mataa keenyaa jiraachuutti hin jiru. Proogiraama namaati ilmi namaa kun hundi yoo danda'ame gaasilaawis yoo dubbachaa oole furmaatan qabu beete. Wantoota kabajamtoota keenya sagantaa keenyarraa akka bu'aaraa jirtan abdii guutuu sirraa qabna jechuudha. Sagantaan har'aaf qabannee jirtu tana fakkaatti sagantaa biroo interviyuu birootiin walitti deemna jechuudha. Amma dhuma sagantaa biroo walitti deemnu nageenya tura simannaa Aliwaawaa gaakoo beekamutti wajji bu'aarree wajji hofallee wajji taphannee yoo warra deebisaa tanis irratti ni deebisna jechuudha. Viidiyoo birootti viidiyoo kana subscribe godhuun dagatinaa YouTube keenyaan jajjabeessaa like share godhaa taabota keessaniif galatoomaa isin jala nageenya tura bye.